أكرمكم عند الله أتقاكم. ما شاء الله. أنا مدامتي رجل كبابي يرى فجتشونا دوغا ربي كسب هنكم akka nyaata afaan nakeetu miti nyaata tirraafi naa kenniti tirraafi jechuun kan nyaatame irraa dhuma isaan geeffatan jechuudha osoo haarofti birdistii keessa jiru ta birdistii keessa jiru san jechuudha wayitti na nasiiste jechuudha kai wayitti na buusiste guyyaa lama talaaja kaayaa yookiin firiijii kaayaa guyyaa lama boodachii fuudhamee jiffama osoo dhiifama osoo na haarawsan nyaadhimee maal qabame ajirii argattu كأنا كني ترى كأنا هارا وأنيا ترى يجودا أك أفان نكيتو متي يجودا كأنا هارا وأنيا ترى كهاروف تسمى بهيجي فم الرسيب قارئة وأجاب وأمت أديك أنا بربي وأمن أدين كنا قل بربي وصل قامتي وقاربي أمن أفريقيا كنت كيسه وجولين كن إنه مدنديت جولي إثيوبيا لا وقاربي إنه مدنديت دنديتي نتيجي كنكم هي يوم ما نقدر يسجدونا وقاربي جوالا مدنو قبورا يجودا مدنو رمان عربا يرو بيرا دفورا يجودا جولك نيغار ور عرفت دفتا ولا ابدي مراتنا جوالا او كسلكي جالكسي كانيام بسمسين كيام بكونو دبشريال ام بيتو كان يجودا جوالا سحر كان قبچودا في حركك يطرغادي يجودا نم اكوان بربي نياتو يدلغا جروتي اكوان نم نيات دلغا ويجرو كان هركلامات نتفيدي هركلامات يروسن جوال جالكسي قبني سانو يورا ربك وايفونين كلن دفني uga rabbi soba shiri fakat wallahi uga rabbi yestola waan nagu birrajechola jawala naabiti ide haga afan baradhirra maanan jette sarratanyan jawala qabachuun haramanan jette hadis akkana dhageettanii bettani isin sarratanyan afa isaanii saninu sanuu barbe sarratanyaa yoo jedhan barbe afaan keenya uumaa sitti fakkaatu garuu afaan jarri siin jettu sanin beettan nama afaan sanin jedhu lagadha sarraatanyaan jawwaala qabachuun haraamaan jette akkana kan dandeenyeetiin alhamdulillah rabbi ifanna baase dhugaa rabbi ijoolleen keenya madaami isin eeggaatu jechuudha madaami isin rakkistu nyaata isiniin kennitu nyaata tirraafi isinii kenniti qofii nyaatte kas goote isinii kenniti isin qaqqabdu obsaa wallahi hin dabarti abdiin kutina wanni isin miidhu abdii kutuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتك أحتي ويا جرجرت بقى جراتني فيديو مجلك أبا كان ردي والله أنا جمعتي سجارة كنت لقارب بجود أنا ورد فلي كرا تيك توك سانيتيني مدامي يرو أم حاجتو مدامي يرو أما تربين شوجدين قالوا جرت تربين كأبنت تبوسي أما اللي ijoollee teenya dalagaa malee dadhabdeen barbee ifaan illee jechuudha maabiraatiin jechuudha afaan warra keenya sanidhaan ay waan nama afaan kana beekutti makaa'e namu ifaan jechuudha elektirikiin barbee yoo dadhabe sirraa cufanii haga maallaqa kaffaltu jechuudha dadhabbii sirraa yi barbeesu garuu uummanni kun jechuudha nu'uu kana waan dadhabnutti fakkaatu abadan isaan birratti isii kaffalasan malee atiin dadhabda nyaati si barbaachisa baasii wayii si barbaachisa hirriba si barbaachisa boqonnaa si barbaachisa hin beekan keessaa fuuyyuu madaamii biyya suudiidha warra dubaay wayii warra dubaay amma sa'aatii hagana hanga sa'aatii hagana hojjete sa'aatii hagana hanga sa'aatii taa'uu qaba jechuudha akkasuma fakkaata akka ijoollee hiriyoota kiyyaraa dhaguu irratti anachillee deemee hin beeku garuu biyya suudii kana keessa jechuu biyya naan jiru kuna keessatti dalagaa yoo argamte numa dalagda yeroo ati xiqqoo si qaamni kan kee lafa ga'u yoo jiraate jechuudha yeroo nyaattuu fi yeroo salaattuu yeroo raftu qofa alhamdulillah ijoollee hedduu akkana dararamaa jira keessaafuu ijoollee haarawaa dhufan ijoollee ta'e dukkanni haadha dhufe kuni ni bari'a gaafa akka nama tokkootitti dubbattee dhaabbattu jira abdii hin kutati wallahi maa waan mana yeroo jalqaba dhufee biyyarraa dhufee ta'e keessa anaa miti diinni kiyya keessatti hin ta'in ummanni qomceen kun keessatti hin ta'in du'aa itti kadhadha maaliif beektaa hamtu biraati osoo hin taane waan an dhandhame laala an dhandhamesa akka namni tokko hin dhandhamne akkas barbaada jechuudha ijoolleen keenya amma dallaalli biyyarraa fiddi
asii quba hin qabdu madaami akka feete goote jechuudha. Akka feete irra deemti jechuudha. Sababni isaa nama nuu dibbatu waan hin qabneef, nama nuu dhaabbatu waan hin qabneef biyyi rakkataani jechuudha. Biyyi rakkataani hedduu jira ka dhufee akka kenna saraatanyaa dalagu. Garuu biyya hunda keessa ka maallaqaadhaan illee ilaalchaadhaan illee yoo isin waa taate dafanii birmatu dhabuun illee waa hundaan gadi bu'aadha. Ijoollee Itoophiyaa malee hin jiru. Dhugaa Rabbi lammii biraa ka'eessan jechuudha. Sarraatanyaan takka nyaata dhabde taanaaniin itti gaafatamaan imbaasicha yookiin dalaalicha biyya saniiti. Garuu dallaalonni teene biyyarraa ijoollee fiddi mana kontiraata takkaayyuu hin galchite takka dalagaa hin galchite achi booda mucaa sun duute ni jirti quban qabdu. Yoo isiin itti bilbiltu bilbila irraa hin kaasan. Mee hojii nama kennaa jechuudha. Bilbila irraa hin kaasan. Maal ilfa irraa hin kaasne beektaa barbisa biraati miti. Faayidaa isaa arrabarraa argata waan hafuudhaaf irraa hin kaasan. Achuma gubattee, achuma rakkattee, achuma laalattee haa dalagattuu barbaadan. Maaliidhaaf isaaniidhaaf illee faayidaa sirra argachuu. Silaafuu namni kenna jechuudha. Dhaloonni ammaadha. Sitti fayyadamuudhaaf yoo si faarsi anan malee si fayyadu osoo hin taane sirraa bu'aa wayii argachuudhaaf jechuudha. Sirraa bu'aa wayii argachuudhaaf yoo si dhiyaate malee dhugaa Rabbi si fayyaduufi miti hoomayyuu. Sirraa fayyadama wayii yoo qabaate si dhiyaata dhalli namaa yeroo ammaa. Keessaafuu dallaalonni biyya keenyaadha. Ta'e ijoollee ta'e miskiina. Haadha tokkochaa qotiyyoo gurgurchiisanii birri liqeeffachiisanii birri hurtuu fuusisanii waa meeqa godhanii lafa qabdu lafa yoo qabaatan gurgurchiisanii gandarraa liqeeffatanii mootummaa liqeeffatanii biyya namaa fidan jechuu ijoollee. Gaafa isiin haadha kiyya kanarraa hin jijjiira ufillee ni jijjiira haadha koo akka namaatiitiin dhaaba jettee biyya arabaa dhuftu dallaalattiin achi kijibaadhaan waa meeqa isii dhixxu jechuudha. Rakkatti nuti isin gargaara maali ulaagaalee isaa isinii guutan hin beektan keessaa hooyi warra madhiyyeen dhufe jechuudha. Gaafa isaan mana arabaa kan quba isaanii hin qaban. Dhugaa Rabbi quba isaanii hin qaban. Kanaaf ijoolleen keenya rakkina keessa jirtanii tarii viidiyoon kun sheerii ta'e isin bira ga'uu danda'a akka tasaa jechuudha. Ani obboleettiin keessa fungeen kun jechuudha wanni ani isin dhaamurraa obsa qabaadha. Yoo obsitan waa hunda injifattan. Yoo obsitan waa hunda irra ooltan. Akkuma fedha keessanii akkuma ilaalcha keessanii yoo taata ammoo baay'ee miidhamtan. Kanaaf abdii hin murinaa. Abdii hin mura wanni jedhu jechuudha. Waa haga xiqqishu haga xiqqaawwan xurii qeensa jalaa jedha uummanni keenya jechuudha. Waa agarsiisanillee of keessaa seebiin godhina. Abdii hin murinaa abadan. Wanni abdii jireenya kan keessi gulguleessu, wanni kaayyoo kan keessi harkaa balleessu, wanni jireenya kan kee faccaasu maali beektaa? Abdii murachuudha. Gaafa ati abdii muratte wanni ati karoorfatte wanni hunduu harka dhaabbate. Abadan abdii hin muratin harka hin kennati irra oolta waan ta'eef. Dhugaa Rabbi harka hin kennatinii siin jedha Rabbi si haa gargaaru hundumaafuyyuu nagaan naa jira dhugaa hedduutiyya. Wanna mana madaami kan jechuun osoo Rabbi na laaffise kitaabotiin barreessee kaa'uu barbaada. Dhugaa Rabbi. Garuu dandeettiilee ittiin qabu beekumsallee ittiin qabu meebii akka tasaa ta'e yaaluu danda'a ofuutti gaafa Rabbi haala mijeesse jechuudha hundaana. Kanaaf obboleeyyiin kiyya abdii hin murinaa jabaadhaa waan baataniidhaaf kaayyoon keessan akka haadha keenyaa jettanii akka haadha keessa saniitti madaami bakka hin kenninaa fi haati ormaa haadhuma namaati waan ta'eef ilaalcha saniidhaan jiraadha isiniin jedha. Yoo isinitti illee kan yoo isinillee waa godha yoo isinillee waan jedha yoo nyaatallee isin dhogga yoo tirraafillee isinii kennan gosh jedhaatuma fudhadha hin dabarti waan ta'eef hin dabarti boru ifatti tara waan jedhu san sammuu keessanis seebii godhaa deema. Natti dukkanaa osoo hin taane wanni ani itti deemaa jiru kun ifa malee dukkanaa miti jedhee akkasitti deeme. Rakkinni yeroo ni darba. Akkasiin jedha sirra dheeressi oduu kiyya nagannaa jiraadhu qashtii kan koo bakkuma jirtanii marti keessanuyyuu jireenya isinitti haa tolu Rabbiin waan jabaatu hunda isinii haa laaffisu isiniin jedha.